waggaa 22 inni waancaa nyaanne. Nuti immoo waggoota 40-50 nyaata gahaa nyaanne. Sin dhibu abbaan keenyas nutis nyaatuma minyaa ofaa nyaanne hin beeknu. Ana wanti baay'ee na kofalchiisu waa'ee kilaba keenyaa gadi baanee mari'an. Gadi baanee haasofne haala kilaba keenya irratti mari'an gaafadhan. Eenyudha isaan? Malat ani koo na dhibaama. Fiilingiin kun maaliif Chaayinaan jiru? Ameerikaa yoo deemte jira. Biyyoota Biraazil kanaaf amma isaan taphaan beekamadha. Garuu dhuguma Arsenaaliif amma kana fiil godhaniiru. Ingilaandii ma keessaa, Awurooppaa ma keessaa. Eeshiyaa keessa yoo deemte Yuuroop jechuun biyyoota hedduudha 20 wayi. Sana keessaa Ingilaandii qofa keetti maybe fiil gochuu danda'u. Sana ala biyyoota ollaa sana jiran dhuguma waa'ee Arsenaal kan amma kana fiil godhaniiru. Maalidha nuyi? Amma waggaa 22 inni waancaa nyaanne. Nuti immoo waggoota 40-50 nyaata gahaa nyaanne. Sin dhibu abbaan keenyas nutis nyaatuma minyaa ofaa nyaanne hin beeknu. Maaf sin dhaga'ama. Har'a qofa Finfinnee irraa xinnoo ishee yoo sitte sireedhaan nama baatanii mana qorichaatti fidu. Har'a yoo xinnoo ishee gara baadiyyaatti sitte ani wanti baay'ee na ajaa'ibu. Jireenyi isa iskiriinii keessaan ilaaltu miti. Iskiriinii qofa keessaan tapha ilaaluun taas good. Maal ta'a al tokko yoo magara duuba kee immoo ilaalte. Mee gola abbaa haadha kee yoo ilaalte jireenya Afrikaa kana yoo ilaalte. Oromiyaa kana yoo ilaalte amma Oromiyaan magariituudha. Sammuun ilmaan ishee immoo qooraa gogaadha maal fayyada kun? Afrikaan kan hiyyummaatti haftee waan qabeenya dhabdeefi. Democratic Republic of Congo ko albuunni isaan qaban $24 trillion itti tilmaamama har'a. Malatti qabeenya addunyaa kanaa guutummaan amma kana gahu. Ikoonomii Ameerikaa guutummaa jechuudha. $24 trillion. Qabeenya waan dhabneefidha kan nuti hagammaatti rakkattu hiyyeetti wallaaltu kan jedhamneef sammuudha bakka kun lookdi ta'ennaan. Maybe IQnis maatir gochuu danda'a. Amma kana ofii kee dabarsitee waan biraaf laatteenna. Kun wanta baay'ee hamaadha. So namni hunduu kana consciously yaaduu qaba. Dammoo gaaffiin isaan gaafadhu. Amma warra akkas ta'an kun utuu mucaa qabaatanii mucaa isaan dhalchanii kaffalanii barsiisanii guddisanii waggaa 20 wayin gahan akka isaan ta'aa jiran kan akka inni ta'u hin barbaadu. This is my question. Akkas taarta yoo ta'e Arsenaaliif immaan buustee carqii isaa baattee mina taarta yoo ta'e utuu mucaa qabaattee mucaan kee akkas ta'u hin barbaaddaati. Utuu jireenyaan qabaatin, utuu hojiin qabaatin, utuu harki isaa ogummaa, sammuun isaa beekumsa, garaa isaa onnee isaa irra gaarummaan tokko hin jiraatin, jireenya isaa irratti jijjiirama tokko utuu hin argin, maalat eenyutu jiraata, eenyutu cabacaba. Eenyu kan jiraatu, eenyu kana cabacabu. Maal Afrikaan baruma baraan harka lukutuu qofa. Even momentiin hin daganne ganama sana, I think jimaata ganama natti fakkaata. Baay'een mucaa tokko wajjin cireenya nyaachuuf dhaabannee eegnanna. Isa dhugaati la, isa dhugaa. Waaquma natti fidateen maaliyaa Arsenaal uffatee suuqii wayitii killee bituu dhufe. Killee bitannaa mucaa raayidii fidee dhufaara dhaabadheen eegaara. Mucaan gaaddinyaa kooti. Gareen ta'e wayimuu duuba ta'aa jiru. Isaan keessaa killee bituu dhufe. Meeqannaan hanqaaquun birii 24 ta'een. Maali killee 82 ture miti jedhee karakkara. Dhugaadha. Look 22-24 gidduutti kirikiriin uumama taanaan birriin lama siif maacha hin godha taanaan ati addunyaa biraa qabaachuu hin qabdu. Do you deserve? Malat sii mala bashannanni sun dhuguma sii mala. Waggaa 40 irraa hin bashannantu ati. Waggaa 10 irraa koo bashannanni jira. Waggaa 10 irraa waancaa Arsenaal nyaatetti miti kanatti gadi baatu. Jireenya har'a ofii keetii ijaartetti gadi baata. Period. Umurii dargaggummaa keetti wanta si gammachiisu qofa miti. Cubbuun iyyuu nama gammachiisa marra. Wanta si fayyadu irrattis xiyyeeffachuu qabda. Sa'aatii ammaa kana focus is a great asset. Focus gochuu hin dandeessu taanaan. Amma koo miidiyaan kan fidaman distraction dha. So focus gochuu hin dandeenye taanaan homaa tokko milkeessuu hin dandeessu. Waanuma tokko bakka. Jalumatti hafta. Namni kana filatu immoo mirga isaatti waggaa 45 namatti safara keessa taa'ee birrii 30 tikeetti kutee waan tokko zayitii litira 3 faa yaaluu hin danda'a. Bakka mirga sana filateennaan mirga isaati. Garuu amma hamma kana maraatu fakkaatanitti kun I think kun gaariidha isin yaadonee.